Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan tasnaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan egaa tanaan dura soofaawwan irratti hojjedhee tan ture jechuudha. Soofaawwan baay'ee kanan ofii kiyyaa hojjisiisee wal qabsiisee soofaawwan baay'een ayinaata adda addaatiin diizaayinii feetanii nu bira hin jira jedhee irratti hojjedheen ture. Egaa soofaa kana obboleettiin keenya kana keessa tokko filattee too jirti. Soofaan kun karaa teechoo meeqaa qabaa? Teechoo dukkadhaayyuu baay'ee bareeda jechuudha. Dukkaa isaa wajjin jidduu kana keessa immoo maaltu galee too jira hoggaa jettanii xarapheezaa wajjinidha jechuudha. Soofaa kamuu hojjisiistan bakka feetanitti hojjisiistan waan ani isin gorsu jiraate taanan teebilii wajjiniin dubbiin keessan teebilii wajjin ta'uu qaba jechuudha. Teebilii soofaa wajjiniin deemu. Egaa kaani chaayinaal ayyaantu asallaatiif haarawaa warri taatan jiraatan ta'e sabskraabii godhummaatii keenya taachuun gamanmaan affeerraa kooti. Warroonni afaan turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jechaa warroonni immoo meeshaa xalabattanii tartiiba eeggachaa jirtan waaqayyoollee immoo nagaadhaan meeshaa keessan isinii baasee itti gammaddan akka taasisu abdiin qaba jechuudha. Waaqayyoo kootirratti namni haguma namaa xaara rabbiin immoo gahee isaa hin ba'a jechuudha. Kana fakkaata. Egaa obboleewwan ammallee immoo xalabsiifachuu barbaadan yookaan ordarii qabsiifachuu barbaadan hoggaa jiraattan bilbilli keenya duwwaa 945826745dha. Taabbilee gubbaarrallee isiniifan teechisa. Ijoolleen baay'een oduma achumarra jiruyyuu koomentii jalatti warreen bilbila na gaafattan jirtu ammallee jechuudha darbee. Bilbilli kiyyaa achuma gubbaarra jira. Taabbilee ogguma gadi buttanii maal gootu? Odoo hin tuqinii taabbilee gadi buttanii raawwattanii irraa yookaan iskiriishuut godhadhaa yookaan immoo cinaa bilbilaa tuqaatii irratti barreeffadhaa qabadhaa yookaan waraqata irratti qabadhaa. Akkasuma immoo ani viidiyoo keessatti illee nan dubbadha jechuudha. Egaa hin daganne meeqan akka bitan isinitti ani hunda isaatiyyuu jechuudha. Soofaan kun maaliif soofaa kaawwan irraa baay'ee waddade jechuu dandeessan gatii isaan dubbatin. Soofaa akka argaa jirtan jidduu keessan akka asiin diizaayinii akka qaawwaa asiinillee akka qaawwaa qabu kuni baay'ee ispoonjii gurguddaa ta'e furataa achi keessatti sirriitti natti akka naaf galutti waan jiru hundaan asirradda jechuudha. Abbichi hojjetu kanarraa kan ka'edha dabiliidha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana teechumni kun dabiliidha. Akkuma suura irratti argaa jirtan kana boru meeshaan obboleettii teenya hoggaa ba'u immoo ilaaltan jechuudha. Ani meeshaa hoggaan xalabsiisu durseetoo kana irratti hojjedhu. Waan boru amma argitan kana gadi siqxanii hoolaaltan tanaan dura ji'a akkanaa keessa suura hojjedheetiin ture suuradhaanii ji'a kana keessa immoo meeshaan obboleettii kootii baay'ee gaafan jedhu gaafa san laaltanii isinis dhugaa ta'utti amantan jechuudha. Meeshaaleen nu bira jiru baay'izawwee isuma ati suuraa laalte sanidha jechuudha. Kasiif ta'u kana fakkaata argitanii jirtan mana kiyya keessatti hoggaa laaltanii ganaas immoo hin argitu jechuudha. Ganaas rabbi umuriin waa dheeressu ganaas waan baay'ee wajjin argaa too deemna isiniin jechuun jaaladhaa. Meeshaan kun baay'ee bareedaa dhugaa dubbachuu fi soofaa hundumaa ol algaa hundumaa ol biffee hundumaa ol mukummaa isaatidha murteessan. Soofaa immoo mukaa ispoonjii isa keessa galudha. Amma mana namaa hin jira maatii riyaatii yaabira kan hoggaan deemu yeroo bitamu baay'ee bareeda jechuudha soofaan. Amma garuu keessa gadi seenetoo jira. Baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha soofaawwan gaafa callisneetoo binu garuu gaafa hojjisiisne boruun waqqafama jedha. Abbaas suni boruun qabama jedha. Gabaa kiyyatu qabama jedha. Naashiraalitti immoo gaafa deemtan namni wal hin beeku. Namni magaalaa bal'aa keessatti wal hin beeku. Callisee sunis bitatee deema. Callisee kunis bitatee deema. Bu'aatumatu hin deebine malee kasi fakkaatu tokko deemeetuma bitata jechuudha. Isaan gabaan isaan jalaan qabamu. Warri garuu hojii mataa kiyyaati jedhanii banataniitu hojjetatan kuni gabaan na jalaa qabama. Tokkoffaa naannoon itti hojjete wal iyyaafata. Lammata immoo asumti sunuu soofas suni yookaan meeshaalee sun gaarii ta'uu hoggaa baatee dhattee dabbaasan ittiin mormita jechuudha. Ittiin mormita na jalaa akkana ta'ee ture meeshaan kee waan akkanaatii miti yoo ittiin gabaan isaa tashqulqulaa gadi deemaa nama dhabaa deema. Eenyumtuu immoo bootaa kireeffateeti malee yeroo kana keessa namni bootaa hojii bisateetti hojjetatu hin jiru. Ijoollee kanuma keessatti immoo soorii maaliif kana keessa fiddinaan hin jedhina akka gorsaa tokkotti ani gatiin daganiseettani. Amma iddoo waxaa jedhe kana keessatti mana bulukeettii banuun mana simintoo banuun meeshaalee akkanaa kana mana mukaa banuun
deebisi mukuma gurguramu kana banuun gabaa gurguddaa qaba biyya keessatti amma. Dhugaa gaafa tokko irratti isin hojjedha waa. Amma yeroo kana keessa qarshii qabaannan iddoo xiqqoo bahee bootaa babbahee kanatti wantoota akkanaa kana namni sirriitti hojjechaa jira dhugaan isiniin jedha jechuudha. Yoo ati mana mukaa bantee namni si cinaatti waa dhufee ni bana akkasuma baay'ee babal'achaa deemaa jira jechuudha. Hojiin akkanaa kun immoo qilleensa illee hin qaba dhugaan isiniin jedha namallee nyaachisa. Warri qarshii qabdan akkasittis hojjechuu hin dandeessanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaanama viidiyoo isinitti dheeressuu kanaa hoggaan deemee 68,000 teebilii wajjin kan hojjisiifame isiniin jechuun jaaladha. Obboleettiin tokko xalabsiifattee jirti meeshaa kana. Amma meeshaan kun bahu laaltanitti viidiyoo kana laalaa yaada hoo qabaattan yaada keessan koomentii jalatti na barreessaa. Warri barbaadan keessan koottaa na dubbisaa. Ana sumarratti xumureera.